السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش معرفونه هردفتوتا chaayinaalii Khadija jedhu jalatti argamtan hundi keessan baga jiraattan bakka jiraattutti nagaa fi rahmanni rabbii kan dhuman qabne isin waliin haa jiraatu jecha gamanumaanii obboleeyyan tiyya nasihaa wallaafaa jechuudha isinidhaama jedhee yaade waan fikiyya itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya akkuma argaa jirru kun viitaaminidha. Viitaamin A supermarkeetti gaafattanii yeroo bitattanii viitaamin shaharii jettanii yoo gaafattanii viitaaminii rifeensa jettanii jechuudha yeroo gaafattanii isinii kan jechuudha gosa hedduutu jira, gosa adda addaatu jira. Ani gara kiyya ammoo isa kana fudhadhe jechuudha. Warri rifeensi keessan dheeratu didee maciccitu dheeratu didee ciccitu kawal qabu baay'eetu jechuudha. Rifeensi buqqeen mataa keenyaa yeroo viitaaminii hin qabne rifeensi keenya abada dheerachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu yoo kana danda'amu mana yaalaa dhaqxanii gaafattanii yeroo danda'amne isinii ta'e sadalii yaalaa dhaqxanii jechuudha supermarkeetta bakka sanatti kan jiru argachuu dandeettan viitaamin A. Guddinni isaa 400 jechuudha. Tokkicha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ani habbaa firee 4 qopheeffadhe jechuudha. Amma firee 4 qopheeffadhe jechuudha. Kun immoo zayitiidha. Zayitii zanjibiilaati. Kun akkuma sarara argaa jirtanii zayitii formaast zayitiidha. Inni kun illee immoo sadalii yama arguudhaan argachuu dandeettan jechuudha. Zayitii furdaa osoo hin taane akka bishaanii xiqqoo akka bishaanii afuudha. Akka zayitiitti inni xiqqoo isaa garuu immoo akka bishaanii afuudha. Kun jirutti akkuma agartan kana isinitti mul'ata jedhee yaada. Barreeffamni jalaa kun waan mul'anneef beeyne kunoo barreeffama jalaa kana jechuudha. Gireemii naal ool jedha inni oolii jedha. Kanaafuu zayitii makaa qabu makaa isaa kaan beekuu hin dandeenye ani garuu gaafadhe sadaliyyaaf naa kennani baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Guyyaa torbatti faayidaa isaa agartu. Kanaafuu danda'amaa ta'u torbaanitti guyyaa 3 itti fayyadamaa jechuudha bifa kanani akkuma argaa jirtan jechuudha. Isaawwan kana qopheeffadhee saanii kanatti walitti naqadha jechuudha. Asitti walitti naqadha. Kanammoo tuyyuu kana keessaa fudhadhe jechuudha. Akkuma waliin argine viitaamin A'dha. Isaan immoo yeroo isinii kennan obboleeyyan tiyyaa dhugaa jedhan jechuudha. Liqimsaa jedhu jechuudha. Kanaafuu isin immoo akkaataa isin itti fayyadamutti akkaataa isin fayyadutti ilaaltanii akka isin fayyadutti itti fayyadamtan dandeettan immoo tuyyuu dhuguu liqimsullee ni dandeettu. Walaakin immoo akkanatti mayitanii yoo itti fayyadamtan daddaffiidhaan jijjiirama isinii fida jedhee yaadaan garuu akka ofii kiyyaatti fayyadamti jechuudha. Akkatti zayitiitti mayitanii jechuudha. Zayitii jechuudha. Garuu immoo zayitiin tun illee baay'ee filatamtuudha. Zanjibilli akkuma waliin beenu waa hunda keessatti ho'a qaba. Kanaafuu filatamaa waan ta'eef isa argattan itti fayyadamtanii isa argachuu baattan illee wanti itti cinqamtan hin jiru. Garuu hunda isaatu sadaliyyaa argattan jedhee yaada. Supermarkeetti argattan jechuudha. Kanaafuyyuu walitti naqadhaa turtii keessan na waliin. Okay, amma walitti naqannaa mummuradhe akkuma argaa jirtanii
waan xiqqoodha jechuudha. Yoo kadhata ilaalanii ofiitanootu faayidaa guddoo qaba jechuudha. Yabbuudha marra yabbatti marra furdoodha garuu manni haakimaa ta'ee sadaliyyaa ta'ee yoo isinii kennani liqimsaa jedhu obboleeyyan kiyya liqimsaa jedhu liqimsatti illee liqimsanillee isin faayidaa ni qabdi. Kanaafuu walaakeen daddafetti zayitii waliin maytanii buqqee keessanii akka ni fayyaddutti itti fayyadamuu dandeettu. Zayitii kun jechuus viitaaminiin kun rifeensa qofaa miti hatta jismii keessaniifuu ni fayyada. Rifeensa qofa osoo hin taane fuula keessan akka kokkorottatuuf bakkuma ta'e jechuudha hin fayyada. Kuma ta'e hundaafuu ni fayyada fuula keessanii harka keessanii hundaafuu viitaaminii waan ta'eef lallaafaa bareedaa godha jechuutti fayyadama. Waa hundaafuu jechuudha torbaanitti wal godhatee guyyaa 3 itti akka fayyadamtan. Kanaafuu rifeensa keessanii dibattanii yoo barbaadan yeroo dheeraa leertosiif solomata akka wanti rakkisaa fidu hin jiru. Kanaafuu isin akka danda'amtu haga sa'a 4 ol guddatee haga sa'a 5-6 tokkotti irra teessiftanii miicattuu gaxiqqaa ta'e sa'aatii 2 jechuudha. Homata akka wanti inni miidhaa fidu tokko hin jiru jechuudha faayidaa malee. Kanaafuu sanbooda miicattanii jechuudha. Kanaafuu itti fayyadama obboleeyyan kiyya. Zayitii dhiifama dagachuudhaayyuu. Zayitiin tunisii kan nammootiyyuu zayitiin tana jechuudha. Ishee akkanatti kana waraabbattanii itti fayyadamtuyyuu. Rifeensa keessan hundee isaa malee rifeensa gosuu jibsina jettanii itti yaadina obboleeyyan kiyya. Hundee rifeensa bakka isin itti fayyadamtanii hundee rifeensaati. Isa kana isii tana dheertuu tana isii tana 3 guuttanii yoo fudhattanii hin gaa jechuudha. Ammas immoo zayitiin kittii gara dhumaa deemte waan ta'eef guuttee naan fuune waan ta'eef malee isa 3 guuttattanii yoo fudhattan viitaaminii kana habba 4 waliin baqiidha jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya amma walitti naqannaa akkuma dura isin agarsiise